maallaqa keessan yeroo tokko namatti laattanii booddee mataan keessan wajjisiin bu'uufatura maallaqa keessan bicuu ergaa baay'istanii ergina siifan dubbadhu dabareen keeti yalla siifan ganni akkam fayyaadha kaa godhalee siifan leefi dubbanne siifan gubbaa jiru baata ishiin achi dubbadhu dubbattu ganni waasi gaafachuuf jedheeni tikeettii karaa kutuu wanti jechuuf jedhee nama naaggananyuu dandeessaa? Tikeettii nama siif barbaadaa? Bilazariin jira kasii kutaa. Bilazariin jira sii kutaa. Akkoosa keessatti. Asti natti himee asuma natti miti adaraa kee kiiloo meeqatu ta'uu danda'a asti natti himee. Karaa Keeniyaas ta'e Suudiis ta'e. Naayiroobii kiiloo 60 siin jechaa jiran Keeniyaarraan kiiloo 60. Harkatti kiiloo 10 tootaliin kiiloo 60. Ta'uu danda'a asti. Kiiloo meeqatti? Kiiloo 60. Meeqa birriin immoo tikeettii isaa? Amma barataan kee yoo miti kumaafi bala Mahammad. Ashi qo'isti keessaan sin dubbisa ishee yaani ani torban kana keessa ba'uun qaba. Kumaafi balamaa kiiloo birrii 60 kiiloo 60 wajjinii kumaafi balamaa sin jechaa jiru. Kana kana jiru bilaazarii kana miti. Ashi WhatsApp makeeraan sin dubbisa bilbila sana lanta. Oke, kita orang kau di rumah. Aduh, tu WhatsApp pernah. Oke, betul. Meski. Kita kemarin kalau ada guys. Meski debat tu. Koresa. Kau malah yang panik. Adin debat tu nama. Watch ni main. Lakkoo tokko barreessaa warri meeshaa barbaadan. Gaafii na isaati lakkoo tokko barreessaa meeshaa dafaa. Tola balu. Nama meeshaa barbaadu bichaan kosummeessa amma. Gabaadha ganamaan gaafii jettanii mataa walitti hin lallaaqinaati. Ergaadha warri meeshaa barbaadan. Roozii intala hamboo kootu gadi. Bareedduu intala hamboo kootu gadi. Taaf toshaa. Wah internet sih ya, internet ini merah tuh. Tahu kok ada internet ini merah. Nanjira ummatan. Nanjira guys, naga sih. Nara purato. Networking jira. Networking jira. Networking jira miti. Mana jira telak? Oh jira telanja telak kota baris sama nanjira. Nanjira amat. Guttanii dhugaadha jedhee nama nu garuu shamarran keenya garuu maqaa kutaa keenya nu nyaatina. Kutaa keenya nu nyaatina udduu keessanii cufadhaa. Ta'oo nagar. Saya muka nyata. Malu kata kanas. Inna amma ijoollee teenya wanti hubachuu qabdu. Kooppileen godha taaptaabis godha kooppileen godha nama dhibba ta'uuf deemtanii taaptaabiin dhibbuma takka irra jirti maal jechuudha. Taaptaab godhame. Inni akkasitti mimmi dhuguma waan kana raawwattee ta'oo ta'e gadi bahii dubbadhu
Yoo hin raawwanne ta'e immoo deemiti viidiyoo hojjedhu. Akka namni akka ati taphattuu hin beekne ijoollee baay'ee wajjin akka taphattuu hin beekne garuu ani yeroo baay'ee si galanoo. Giiftii amma nuuni amma makiinaa diddiimtuu nurra ofii maqaa keessi dhoofnu. Laalaa sadaqaa san barbaadu. Meechaadha. Viidicha illee Sadaqaan barbaadu nuti dhugaa malee maal jechuudha. Haala giiftii barbaadu keessatti yoo dhuguma hin qabaanne maqaa balleessuudhaaf ta'e shamarri akkamii inni nama faana qoostan of eega. Yoo dhugaan qabaanne ta'e ni galee of eegaa dhiira wajjiniin qoosinaa maqaa sin balleessu. Wanni dubbadha. Maakiyyaa dubbadhume wayitii bantee jirta. Darbamtee. Warri taraa dubbaddaa osoo namni tokko dubbatee boca bocamtanii. Maal dubbanna maal dubbanna? Amma atis hin taasa daabboo keessatti eeggadhu wallaahi akka godhin hongoon. Maaltu siin galchee akka biqila masqala jala waan baatee Inaante sirriitti na raggataa rabbeedhaati. Fooloon tiyyatuun 50 galti. Garuu mataa ofii dhukkubsinaan arrabsaa mataa ofii dhukkubsinaan viidiyoo tokko iyyuu hin qabu. Ate cuma darbitan. Nama baasina haasoftu isheen. Amma hidhaan. Nama baasina haasoftu isheen. Haara maalitti shamarran mana dhiisisuu fakkaata? Maal bookiyyaan muitii qabachuun beelne wish gurraan nu dhukkubsata. Haara maalitti nama dubara shamarran hamanuu dhiisisuu fakkaata? Mucayyoo ofiin boontu jimmaa intala jimmaa sana qeerroo faana waan isheen gochaa turte sana beektumti wallaahi viidiyoo hin qabattee quraana qabu mubaarak biratti kakattee jechaadha. Shamarran yoo iyyuu hin amanan hin qabu jedhu asirratti tiktokii gubbaarratti kakaa sanimni hin kakanne kakattee qeerrootti namannoo itti quba isheetti dirtee na viidiyoo irraa waraabe kaanillee ishiin gommaa ofitti direetti inni viidiyoo irraa qaccarraa godhe leencarraa guurtee. Kaanoo fi siin argamne hin kijibinaa jara keenya. Hin argamne viidiyoo hin kijibinaa kan wallahi ishuma kan argitu buufee kashin argitu isii miti. Dhiisi. Laala sirriitti hubadhu laala Fudhadhu oduun beekne hin duulina. No dhiisi kan of hin boontu sirraan fudhadhu hin argine waan ta'eef kijiba sun. Amma warri as keessa jirtan tartaraan dubbattanii mana ho'isuu dhuftamoo koppiliin kee harka keessanii mul'atu. Amma fooloo na godha.